Ayyee kanaaf isinii sirnatu sin gabroomse sirnatu sin dogoggorse ni barattu ni fooyyoftu foon keessanirraa dhimma hin qabnu sin ajjeesuurraa dhimma hin qabnu yakki sin nurratti dalagdani sinirratti haa dhaabbatu nuti deebinee yakka fakkaataa sin dalagdan sinirratti hin dalagnu siniin jechuutti jira. Kanaaf harka kennadhaa kan siniin jenne uummati yoo sin qabe aarii guddaa sinirraa qaba hadhaa guddaatu keessa jira waan ta'eef nu bira yoo keessan garuu rakkoon tokko iyyuu hin jiru kun akkuma amma teessan kanaa jechuudha. Hanga dandeessan dhukaastaniitu kaayyoo keessanii baga dhukaastan rakkoo hin qabu. Yeroo garuu ilaallatee haalli garatti deemu hubatee namni of hin oolchine sun wallaalli irraa dhumaa isa sanaa jechuudha. Of oolcha harka kennadhaa hin dhukaasiinaa warri dhuftan warri dhufuu dide garuu birmannaan dhufeefis hin jiru hin oolles gamnaa jechuun sirna hunda keenya iyyuu gabroomsee jiru sirna nu gabroomsee barnoota nu dhorkatee hojii nu dhorkatee immoo hojii waraanaa immoo nu banee waraanatti nu naqe sana siniin achitti sin naqe sana isa sana buqqisuutu waan kana fura malee isiniin asitti kumaatamaa nu ajjeesuun waan tokko iyyuu Oromoof bu'aan qabu sana sin jijjiiru. Kanaaf harka kennattan lolichi itti fufa obboloonni keessan kaanis jiru wareegamiinaa wareegamni keessa wareegama miti duuti keessaniyyuu du'a keessaa du'a sareetii awwaalcha dhabdan miti asitti reeffa meeqa argitan miti magaala keessatti uummati reeffallee awwaaluu dide humnaan awwaalaa jedhe maaliif reeffi achi keessa yoo ture rakkoo inni uumutu jira fayyaa irratti rakkoo inni uumutu jira sadarkaa sanatti mootummaallee immoo mootummaa kee hankooti ati tiksitullee sin oolchine kana birmannaallee sin ergine kana duuti ati duutuuf hin jiru saba keef du'i qawwee sabatti garagalchitee dhukaasaa jirtu sana garagalchiiti sirna si cunqursetti garagalchiiti qawween suni qawwee sabaa haa ta'u siniin jechuutti jira. Kanaaf turtii nu waliin turtan sintu murteeffata ofitti jabeessuus laaffisuus harka keessan jira sintu harkaa qabasa sana. Kanaafiyyoo hanga bakka sii kenninu maatii keetti si deebisa tokko kee jechuudha. Maatii kee bira hanga geessutti turtii as jiru ofirraa laaffisa. Waa hundumaanuu akka gaafatamtetti akka qaceelfamtetti qajeeliitii yeroo as turtii keellee gabaabsi. Wal hubanna akkaataa kanaa waliin turraa hiriyoota keessaniif waan dhaamtan yoo jiraate namni dhaamuufi feetan yoo jiraate lolli kun itti fufee deemu kana keessatti immoo mootummaa tortoree jige oolchuu hin dandeenye kana keessatti du'a saree akka hin duune waan dhaamtaniifi dhaamaafi yoo fedhii qabaattan dirqama hin qabdan fedha keessaniin jechuudha. Tole galatuma. Eenyuti maqaan kee? Duraan dursee maqaan koo Saajiloo Naanaa Ismaa'eel Mahammad Nuurin jedhama. Maqaan koo Saajin Olaanaa Ismaa'eel Mahammad Nuurin jedhama. Dhalataa godina Iluu Abbaaboor kanan ta'e. Qacarrii kanatti yookaan gara dhaaba kanaatti dhaabbata kanaatti kan itti galu bara 1998 jechuudha. Kanaaf 998 akka lakkoofsa biyya keenyaatti jechuudha. Kanarraa kaasee yeroo sanatti dhiibbaan amma kana gamanaa jiraachuu baatu umurii sanatti waan adda ta'e hin beeknu. Erga gallee booddee jechuudha kan siyaasa barate. Ana maka kootti erga gallee baree qoqqooddaa kanallee barree walumaa galatti waa'ee waboo nama hin beekneef himuu barbaade mal waa'ee waboo ga'umsa waboo viidiyoo kanarraa ilaaluudha jechuudha. Kana laaltee mirkaneeffachuun kan humna addaa poolisii Oromiyaa kan poolisii Oromiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa dhalataa Oromoo taatee utuu beektuu gara saba keetti galagalti yoo jiraatte
Kanaaf walumaa galatti wanti jechuu barbaadu maayini rakkinni itti nama galchaa. Namni rakkataan taane tokko gara kanatti hin dhufne. Jireenya maatii, jireenya isaa mo'achuudhaaf jedhee dhufa. Gaafas dhufu siyaasa barachuudha namni keenya. Anarraa kaasa. As keessatti immoo akka paartii ODP isa duraas ta'e PP ammaas dabalatee kan wayyaanee duraatiif isa ammaa kan PP ammaa dabalatee nuti rakkina itti ooluuf dhufe malee gatii tokko namni isiniif qabu hin jiru. Warras jirtanis warri carraa viidiyoo kanaatiin hordofuu dandeessan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhiiga keenyaan, lafee keenyaan, lubbuu keenyaan keessuma of jalatti eeggachuu irraa kanaaf argineerra jechuudha. Bakka ilmaan haadha hiyyeessaa itti coranii, itti funaananii, ittiin dararan godhaneera jechuudha. Walumaa galatti. Kanaaf hubannoo qabaanne yeroo qabnutti hubannoo qabaanne arginu malee hin amannu isa jedheen turreera. Ana mahan koo kana. Keessa keenyas wanti jiru hin jira jechuudha. Erga dhuftees hojjechuu baattee mana kana keessatti dararaan walumaa waliin godinaan wal filachuudhaan ejjennoo hojii ati qabdu irratti hinaafuudhaan wantoota adda addaatiin kan itti wal hacuuccaa mana hacuuccaa isa tokkoffaa yeroo humna addaa jedhamee amma dhufe kana wanti addaa kan nutti dhufe yeroo itti wal hacuucanii fi nama gandaaf ollaan wal funaanan jechuudha. Kanan bara. Akkasumas sadarkaadhaan amma qajeelcha koomishinii humna addaatti leenjisuudha baqa. Nama lakkaa'ee amma naga diyyaase ga'umsi kunoo argin. Leenjisnees argin. Leenjifamnees argin. Kanaaf maatii hiyyeessa walitti funaanuudhaan qaawwaa rakkoo fayyadamuudhaanii teessuma of jalatti eeggachuun jala muree namni kamiyyuu dubbachuu danda'a. Namni kamiyyuu. Kanaaf rakkoon akka keenyatti nuun fudhannamu erga kana hubanneeti maa dursinee waboon deeggarin kan sammuu nu gochuu. Ati maqaa keenya naan jette Saajin Olaanaa Ismaa'il. Saajin rukutamtee qabamte miti. Eeyyee. Mee madaan kee. Rukutamtee qabamtus harka kennattee eenyus yaale. Waraana waboo hoogganaa yeroo sana jiru qajeelfama darbee fi deeggarsa walii godhame walumaa galatti miseensarraa kaasee amma hooggansa olaanaatti galatan dubbadhee fi xumura gochuudha. Kanaaf akkan rukutameen miseensi kun nagatee deemena. Naa hidhuullee hin dandeenye. Garuu ergaan boojame booda kan waraanni waboo akkasittiin naa hodhisiise talaallii gahaa argadhee guyyaa 3 buleetan akkasitti yaala argadhee jechuudha. Eessa jirtaa koollee kan namni hin beeku. Kanaaf abdii tokko irraan qabu. Kanaaf erga dhuftanii hoo qabaan sinii taasifame. Erga dhufnee bishaan miidiyaa duraan darbeerraas viidiyoo laalurraas wanta dirqisiifamanii akka itti dubbatan nutti jemmoo jechuudha. Asuma yeroo ergaa cimaa tokko dabarsuu barbaade. Dirqisiifameen dubbadha. Isaan argeef qabatamaan waan naaf ta'e qofa. Utuu waa miidhaa tokko yookaan hanqina bishaanii, hanqina nyaataa nama nyaanne lakkaa'ee nama yaadatee nama nyaachisuudha jechuudha. Anumti kun dirqama haasofsiisu isa jedhuun beekaa jechuudha. Amma garuu qabatamaan arge hin dogoggorina. Carraa viidiyoo kana ilaaluu kan argatte waraanni humna addaa ammas irra deebii of yaade. Carraa argatteen waboo deeggare. Fayyaa ta'e. Galatooma. Kan bira namni madaa'ee as keessa jiru kan biraa eenyu?
Kamadaa dhiqaa tura nama. Ati eessa rukutamte abbo? Mataa si baqaqseen. Hodhamee. Mee? Ma jedhame. Keessan seenne miti. Oolteetta. Haaya. Maal jettati? Eenyu maqaan kee? Konstaabila Shannaafi. Marsaa kam leenjiteetti? Soddomii tokkoffaa. Ayyee. Eessatti leenjite? Bulaa. Hangam leenjite? Marsaa sadii galle. Marsaan jalqabaa si'a fi naannoo torbee lamaati. Kan si'a ta'eera. Marsaa lama torbee tokko sinatti marsaa sadii seenu. Ayyee. Waraana bilisummaa Oromoo biratti dhuftee akkasittiin madaan keessi suphamee as jiraachuu yookaan immoo osoo hin qabamne ta'ee jechuu gidduu mee garaagarummaa jiru warra kaaniif ibsuun hin ta'e. Amma kaa duraanii waraana yooboo jedhanii akkasitti viidiyoo lallaasifnu wanta dirqiin isaan dubbisan itti fakkaata yookaan immoo waraanuma kana uffata jijjiiranii sibiilii dhaabanii waan haasoo sun itti fakkaata. Garuu amma ifaa bilisatti hin arga. Waraanni yooboo garuu yoo nama qaban hin jedhanii nama qalaa sagal simura sagal sijjeesa jedhani. Garuu waraana akkasii nagarra gaafa qabamneeti jalqaba irraa qabamne hin kaane nu nyaachisanii baasanii dura ammoo isa rukutamte maal taatanii nu wallaane geessanii. Dhalataa eessaati? Dhalataa eessaati? Ani dhalataa shawaa kibbalataa aanaa Qarsaa Maallimaa. Qarsaa Maallimaatti deebitee galuu hin feetaa? Hin feetaa yoo si galchine? Yoo si na galchitan? Maatii keetti si deebisnaa jechuudha. Kanaaf maatiin kee viidiyoo kana laaluu maal ittiin jette? Yoo isin ajajii malee hojii kana hojii mootummaa kana gonkumaa hin fedhu. Hojii mootummaa ammaa fixatte kana booddeessa. Namoota garuu galuu fedha garuu. Galuu hin feeta taanaan si galchina maatii keetiin nan dhufaa jechuudha. Haaya. Waa jechuu feeta kootu kootu. Hin qorreeta ammayyuu miilli ibboo. Sagalee Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan jirru Harargee ba'aa kaaya mul'ata. Saajin Jawaar Umar jedhama. Kan inni irraa dhufe iddoo Harargee ba'aa aanaa gaara mul'ataa irraa dhufe. Hojii poolisummaatiif gamana dhufe. Waggaa gamana dhufnu waggoottu asii waan wadaa uummata daraa maal maal jechaa irratti nu gorsaa ture. Waggaa uummata darattuu sin agarre. Maaliif waggoon uummata darattuu sin agarre yeroo ammaa kana kunoo akkuma isin ilaaltanii agartan kanatti dhukaasni irrattis banamee ture injifachuus hin dandeenye keessaa baanee bakka bitteen nuufnetti yeroo ammaa kana qabamnee harka woboo gallee rukutamnees yaalamaas jira. Yaala gaan nu godhamaadha. Gara nyaataatiin gara bishaaniitiin waa baay'ee nu godhamaa jira waan ta'eef kana warri caakatti hafanis miseensi humna addaa osoo garan dhuftanii otoo miidhamne otoo hin cabne harka hattanii osoo jiraatanii gaarii jechuun natti barbaade gama mootummaatiin dhaamsaan dabarsuu qabu tokko dhaamsinaan dabarsu maali eegaa qeellam kana nuti asinu faaya booda eegaa dhufaasni irratti banee booda maaf dura qabu dhabanii mootummaan biyya bulchuu eegatee waraana hanga keessaa guuree ol yaasusan asitti maaf dhaqqabee maaf dura awwaalee akka humna addaa harkaa qaba meeshaatti kanneen hojii akkana eegan uummata kana eegan jee eeggachuu faaya booda maaf nu awwaaluu dhabee maaf dura qabu dhabee kuni rakkoo guddaa waan ta'eef nu Oromoos ta'e Oromiyaas tokko taanee hojii akka hojjennu jechuu barbaadanii gama biraatiin ani yeroo ammaa kana gama tokkos miidhamullee yaalamaas jira hangaan isin bira jiru hin tura san booda qajeelfama isin naafnitaniin gara maatii biyyaatti jiraatu hin barbaadaa jechuu barbaada. Ayyee mootummaan kun egaa humna keenya as jiraa jedhee dhukaasa sirriitti banametti gargaarsa nuu gochuu didee jettee mootummaa himatte ammallee haa ta'u warra kunoo akka kee seechi kaampii keessa jiru loletti adeemaa jiru kanaaf maal dhaamta? Ani kanaaf waan dhaamu tokko kan nurratti ta'e kun isaanitti kan ta'an dhukaasni takka odotti hin dhufaane wayin harka kannachuu wayin gara galu. Ajajaa turte. Ajajaa Domaati. Ajajaa Tuttumaa. Gaantaa jechuudha. Gaantaadha. Kana waan jechuu barbaade. Humni kee as keessa jiru jira qabu jennu. Eenyu fa'a? Ayyee. Mee humni isa jala turte? Kan wal Bittinnoofte. Mee kaa'ime?
maa sodaatta haya Kana. kootu taa'e asuma hanga okkoltuttuu yeroo fudhatta taa'e ati isa jala turte eenyu maqaan keeti gimbii atoo Maqaan koo Darajii Heliin jedhama. Kan godina Shawaa Kaabaa. Aanaa Hidhama Gootirraa. dhabuu abuuteerra ayyee gantaa isa jala turteeti Gaantaa isaa jala turrechaadha. Sadarumee mana nagal jechaadha. Waan reefa dhugaa tokko tarkaanfannaa. Innis haala dubbii sobaa kan guutamedha jechaadha manni. Waraanni mootummaa kun dubbii sobaatiin guutame. Wantoota namni tokko hin hojjenne waan namni tokko raawwatee hin agarsiine raawwateera jedhee kan dubbii sobaatiin sammuu namaa dhoksee gadi qabu jechaadha. Ka sodaachisee nama bulchuudha jechaadha. Innis immoo waraanni woboo kun akka waan biyya hin jirreetti akka waan saba biraa ta'etti ka odeessa turan jechaadha. Odeeffannoo wilee nu kennan. Kanarraan amma immoo erga wal agarree wal arguun keenya har'a jechaadha. Kana dura wal agarree wal hin beeknu wajjinaaf hin wal hin beeknu ka gootichaadha wal hin beeknu jechaadha. Gama isaaniitiin namoota baay'ee wareegameera ka jedhanillee iddoo kanatti agarree jirra. Ka gabaasa sobaatiin odeessaa turan jechaadha. Iddoo kanatti namoonni isaa akka jechaa turan sun nyaata nuuf fidanii nu kabakabanii bishaan nuuf fidanii yaada nu bira dhaabbatanii nu jajjabeessanii aga biyyaatti isin gashina jedhanii warra nu bira dhaabbatanii jechaadha. nama wareegameera siin jedhan eenyu fa'a argite obbo keessatti Jaalmarroo ka jedhan isaan kunoo nu haasofsiisa jiran fuuldura keenya dhaabbatanii kana dura wareegameera jedhanii aga reeffa isaa boolla keessa baanne jedhanii haasa'aa turan. Qabatamaatti jaalmarroon qaamni isaa kan rukutamne rasaan tokko dhoofne ta'e harka rukutameera ka jedhamaa ture. harki isaa fayyaa ma qaba miti Harki isaa fayyaa kan madoota kun qabne jechaadha ka argaa jiru. Kanaaf dhaamsa nan dhaamu jechaadha. Waraanni akka keenyas ta'e qeerroon jirus osoo miidhaan tokko irra hin gahin osoo miidhamuu hin barbaadin amma jalqaba irraa hubannoo nurraa fudhatee jechaadha. Akkatti nuti mootummaadhaaf osoo dhaabbannee jirru silaa mootummaan tokko eega si jaalatee eega si dhaabbate qaamni kun Oromoo isaa ta'u Oromoo ta'uu isaa didu gaafa Oromoo miti eega diina dheesii qabate hunda dabalataatti dhiyeesse silaa qaama kan sirraa akka deebisuu qabu dhimma keetti sirraa hin qabu. Haasaan garuu achirra taa'ee waa hedduu dabarsa jechaadha. Kanaaf wanni dabarsuu barbaadu gabaabumatti namoonni akka keenya qeerroonis ta'ee namoonni hubannoo hin fudhanne nurraa hubannoo fudhattanii osoo qaama Oromoo kanaan Oromoodha isaanis Oromoo nus Oromoodha warroonni hubannoo fudhattanii osoo walitti dhukaan gara hundaanuu marfamee jira jechaadha. Iddoon booji'amee jira warri hin booji'amne jira. Kanaafuu osoo dhukaa tokkotti hin banne harka keessan kennittanii nagaan namoonni itti dabalamuu barbaaddan isin simatanii itti dabalamtee wajjin hojjechuu dandeessaa. Kanarraa nafe mootummaa hojjedhettee ammaan booda akka lubbuu kee dhabne sin jedhaa galatooma ture. ayyaa ta'e ta'a waa jechuu barbaadde haya Tole. Sila xinnoo warra kaaniif carraa akka wal godheef ture. Keessattuu namni lamaan gidaamii irratti gandattii maqaasii abboonnoo qomaata irratti jaalmarroo ajjeefnee irra jettanii guddattan isaan. ni guddatanii Guddatan irrattuu reeffa nama du'ee kan dhattee baastu tokko seera uumamaatiin gaafatamta lammaffaan guddina ittiin guddatte kana bakkatti keessu laala. Handeebeen dhufu silas. Yoon fayyee dhukaasuu danda'e itti fufee waboo biran jira. Yoon galees waan fiddu qaba. Jabaadheen ofirraa si qoladha. Argee waboo duukaa rireessi qoletuun dadhabu waan ta'eef kan jedhu xumurratti gochuun barbaade. ayyaa ta'e haya furdaan kun eessaa dhufteeti
Ajajaan as keessaa tokko eenyu? Haa koottati. Eenyutti maqaan kee? Saajin dabalee maal jedhan jedhama. Dhalataa eessaati? Dhalataa godina Wallagga Lixaanaa mana shiboo magaalaa Mandii. Mandii bara kamitti dabalamteeti? Bara mana kanatti dhufe 2006 jechuudha. 2006. Ayyee eessatti leenjite? Sanqalleetti illee jechuudha. Poolisii idilee? Poolisii korabittinneessaa. Korabittinneessaa turte? Korabittinneessaa tureen achitti leenjii ka'ee godina Qellee Wallaggaan dhufe achirratti hojjechaa turre Gidaamirran ture jechuudha. Gidaamirraa kaanee ammoo gara Naqamtee gallee jechuudha. Naqamteen gallee deebinee Hawaashiin gallee achis baanee leenjii dabalata leenjii cimaa jedhame fudhannee. Leenjiin cimaan Leenjii cimaa jedhame leenjii amma loltummaa kana wajjin deemame jechuudha leenjii cimaan keenya. Kan yeroo sana fudhatamee baay'ee cimaadha jedhame sun isa ammaa kana waan deebisu miti jechuudha. Afaaniin jechuudha kan isaan cimsan. Akkuma amma afaanii cimsan kanatti asumatti illee olola adda addaati isaanii kana kuufan jechuudha kan gara waraanaatti nama erganii. Wanta ol madaalallee akkasii amma jettan madaalanii ergan jechuudha. Haala lafaa haala maalillee madaalanii ergan. Dhaqee lafa akkasii jira ati reeshina qabdan reeshina qabu. Inni uummata isaanii nyaata jedhu. Kanarra garuu nagarre kan. Kanaafuu deemi jedhama istiraatiijii lafaan ilaalamu maaliin ilaalamu yoo akka amma dubbiin akka kana cimtellee namni amma guyyaa sadii kanama fakkeenyaaf isa gaafa sanbataa kanama baane qursii nyaachuuf baane dhufanii kaambii weeraruutti ka'an kaambii addaan rukutanii achuma turre jechuudha bosona keessa guyyaa sadan kanaa jechuudha utuu waan tokko nyaatiin dhufeen asii nyaadhe jechuudha. An biraa dhufe ebboo harkarraa hiiki. Waraanoo boo biraa jechuudha kan inni keenya addaarra. Kanaafiyyuu propagandaan na fuufee achitti haasoo fi kan nuti asitti argine tokko miti jechuudha. Yeroo hin jedhu muka soofee baata jedha kan nuti dhufaafne wajjin waliin argu dhukaas. RBG nuti tokko baannu isaanii isin 4 baatte jechuudha. Sinaayiperiin akka kana argaan jira. Bireeniin akka kana. Nuti kilaashiidhaan tumnee sanaan booda warri lubbuun isaanii ba'e warri falate immoo harka laadhannee waa tokko hin goone nagummaa keenyaan kan warri dhufnee as jiru jechaadha. Kan madaa'ee jiraatu malee miidhaa nama kana gahu hin geenye jechuudha. Kanaafuu nama amma kana iyyatu asiin jira jedhanii amma gandaa garanatti dabarsi warra amma dhufe gargaara lakkoofsa isaanii fudhadhu. Qellemirraa kaasee amma jiraayii keessa ba'amee guyyaa sadaffaa bullu kanatti jabaadhaa jedhu malee namni achii gadi kana jedhu jiru jechuudha. Kanaafuu nuti harka keenyan kennannee nagummaadhaan as jirra. Ammas barbadaa'insa akkasii akka hin geggeessine. Namni saree isaallee bakkee keessatti hin gate jechaadha. Mootummaa ta'e waan barbaadeen baafachuu danda'a jechaadha. Amma reeffi miseensa kana reeffi ilmaan Oromoo kun asumatti barbadaa'ee jira jechuudha. Kan oboo keessaa kan tokko du'e nagarreen. Garuu kan akka saawa maaliin itti namnetti achitti dhumee jiru magaalaa keessa uummanni lamma ajeeffachuutti ga'eera jechuudha. Kanaafuu mootummaa kana abdatanii hojii kanatti xannee ta'anii hojjetanii umurii ofii gabaabsuun hojii bor waan barbaadan hojjetan yoo qabsaa'an kana duukaa qabsaa'u yoo dhiisan immoo galanii maatii biratti qabsaa'u yoo ta'u baate immoo gara biraatti deemanii waan biraa hojjetanii jiraachuudha malee nama madoo nama sa'aatii meeqa ciibsuudha jechuudha du'aa miti nafsiin saafuu danda'u hin hambisu jechuudha garuu asitti kun namoota amma faashaa arga godhatan kana argineerraa jechuudha soba immoo akkuma amma ijoolleen dubbatan